dhufte jechuudha. Eegammoo ijoolleen teenya maatii isaaniitiif waatii kanarraa meefatanii battala qabatan harka dhibbarraa 15 ta'u wanni nu harka madaa'uuf aarsaan walii galamoo akkam da'u akkanatti taa'uun tuni kaasuwaltii keenya harka dhibbarraa 85 lafa buufti maaliif qaama hidhatee waliin dhufaa jechuudha. Diinni dhufu kuni beetee dubartii fi ijoolleen akkaan ajjeesu. Madoon irraa gartakkuun hundinuu warra mana fitti dahoo isaaniitiif qe'ee isaanii keessatti odoo quban qabne isaa ooruu isaa tiifatu isaa loon isaa tiifatu ooruu isaa eeggatu dhufanii daguudhaan ajjeesanii jechuudha. Akkana kaayuun kun egaa nam taraa duraatii fi diinni nu dhufu jechuudha. Amala saayikooloojii qottee duudaan ni beekna jechuudha. Qottee duudaan walloo battala qabattee ittuma dhufnee saniifa. Halaaluma waan dhukaasa malee dhufu guyyaan isaa walloo weeraran yeroo soomana yeroo namni beetee ibaadaa fi waan biratti mashquula yeroo namni beelee yeroo namni beetee midhaan qotachuu deemu yeroo beetee midhaan isaa tumatee galfachuu deemu hoggaa namni jireenya fiitti mashquula ta'e biizii ta'e dhufanii daguudhaan weeraranii jechuudha. Wajarri walloodhaa harwarra jirra mokkam weeta katakara خاناتو خادين الراقبة توي وانني دين الراقبة في الرخرانو بنما توي غرغاس اللي نقودندا سو ونو دورا بيتي غرغارو كلمة جرخم بيكالو باتي جها آمتا رامتا تتاني توي وإنت دلغا بران كمان رب سان الرهجالة تو رب سان جنا هدابتو جرخوني دلغو ما لسانيتو دين الرايقو آواسا خيجرا خنا تينو بونو كمنا توي يارا دالوتا بيتي غدا وربو رفو جوتو تانا خيستي ورا هريبا بيتي لفايساتي في لفايساتي هريبا دبي دين في الرايقو جون تنغوتو مالافتو متي توي واسلا ورمو ندونو رابرا چوكم خنافوغا ورا هالكني في بويا إسال الرايقو نياتو كبو بيلوغا واجتاي وان تركا غارتا هيكچو قمنا غرغاسا بيته وان تكا تلوغا ولتي بو قمنو سنيبتو فكيد افتراك شروفيتي تسابي شنين غرغاسا فيده هرته نمو بيته قمتا تكا مانا غلان ولي غلا مكم غيا خلشن اما تربان سدي باتي تكمو دراشني سندومه امار بروس غافانو دفتي وي واجفتي غرغاسا كسيتي خبر بنما غرغاسا تربان لماتي اندلما ورد الدمتون نونو وغرغاسا ولو كني ور بيتي دانغا تيكساجرو خوني امتر تبر وني ار بيتي استاذ راي ابا ما چابرجرو وارديا تو دندا چخيا باجه وارديا نو تو دندا تو ايرد ديبيني بو خياده تنتاتي تيسمو غول نرت ايرد ديبيني ون استاذ راي ابا ما چودو ني سعودي جرو إسان هندانو استاذو تخيني هندانو نجنين بو وهنداو بيتي داهو في زيتة جيجيرنا ركو واللونا هدونا وان قبدن ترى بكتكتي ولكوفنا والدوبا لغدكنا والمريدان كمي غرغاران مريبو دا هاتاتو غرغار سرايا ابا مچابر جو هنججرينا جنيتو ور بيتي مچاتو لماتو ني كاينه چوي ور مچاتو لماتو وركا ججرتني غرغار سسن ودو سلا بيتي ترسمو بلاتي فؤول فنا تكابو قاما وكان كدست خلتي نو هنتني لفر اولو دندانا سوغا غندتا كو جيسيتي فوتو ولينكاتا توي ميكان دغه ورمي بيخو ندو دوغاجو توغاس نما ديدم صدوما فرتم شتم زيت دورا خيسي افتي قمدي في زيت ولورا خيسي خليتي ديمتا توي ميكا خليتي هي تربي تكوچا بها توي ولا تخليتي اللي تربان لو بود ماتين بيلمد ديبتي واتكوان ساني ترو كونا خنافو حقنا جروخو بيتي جولك قلتتوني وبفنو بافتي وي توي ورا لب بربرو جري ساني تون بينو توي at least wari danga kana gubbajiru yo madai wanti walla nun kan warasi khadanna madai gachani manati chui dubaga khawi sabira madai khuni yo walla sanarkatin khay sabira jrukhuni yo beite ha yo nyatin yo dugin bikatana enyu tut ikafu danda chui mati ni sani wati ni sani asdufani chui yo jara kana sikkuba qabanne roro sani le firra bisu dandi
irra guddaa harka dhibbarraa 85 madoo beetee walloodhaa lakkoofnee lafa qorannee walirra geenye maali harka dhibbarraa 85 ilaa 90 namni gaafa hammadaa ogaanu daguu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisiituuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin dhuffinaadha. Akkuma oduuwwan guyyaa har'aa keessaa kan dhaggeeffachaa turtan turetti ammas oduu dabalataa kanan isin biraan ga'u ta'a. Innis bulchiinsi Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waa'ee walitti bu'insaa daangaa naannoo Amaaraa irratti maal jedha isa kan waliin ilaallu ta'a. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Sababni walitti bu'iinsa tibbanaa maal jechuudha gaafiin obbo Geetaachoo hoo kan jedhu. Egaa qaamni waliigaltee kana bulchiinsa seeraa fi bulchiinsa seeraan ala kaaba lixaa fi lixa Tigraayitti hundaa'ee akka dirqamaa fi buqqa'insi qe'ee irratti akka deebi'an wabii kenne jedha. Yeroo dheeraa fudhatus daangaan asii achi jiru mootummaa federaalaa waliin walitti dhiyeenya hanga tokkos naannoo Amaaraa waliin daangaa jiru jechuun haala jiru ibsan. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaanis ajajoonni waraana keenyas akkaataa kuni hojii irra ooluuf danda'utti yeroo ammaa Finfinnee irratti marmaraatti argamu. Walitti bu'iinsi kun naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa yookiin mootummaa Tigraay naannoo Amaaraa jidduu miti. Walitti bu'iinsi amma deemaa jirus hin jiru jedhe. Aangoon kunis qaamolee waliigaltee nagaa mallattaa'e akka hojiirra hin oolle barbaada. Walitti bu'iinsa uumuuf yaalanii jiru jechuudhaan himatamanii turan.